Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra gaaddisee taanaati nu waliin tura. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya qe'ee Oromoota akka waara'uu fi waan barbaachisu hunda raawwachuuf qophiidha jedhanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Nageenya guddaan qeerroo fi qarree guutuu Oromiyaa guyyoota lamaan darbaniif magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamaa ture golabameera. Korri kun ergaa ijoo walajjeechaan obboleewwanii haa dhaabbatu nageenyi waaraan fullaa'insaa haa mirkanaa'u jedhuun gaggeeffamaa kan turee fi akeeka guddaa sagalee qawwee calliseen walajjeechaan obboleewwanii dhaabuun boqonnaa nageenyaa fi tasgabbii haaraa guutuu Oromiyaatti mirkaneessuu kan qabu ta'uu hubachuun danda'ameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa koora kanarratti argamuun gaaffii gamtaa qeerroo fi qarreewwan Oromoo irraa ka'an irratti ibsa bal'aa kennaniin gamtaan qeerroo dargaggoo Oromoo sagalee qawwee qe'ee Oromoo irraa callisee nagaan akka waara'uu fi sochiin eegalle kun seenaa keessatti kan yaadatamu ta'uu ibsuun boqonnaa qabsoo Oromoo boqonnaa walajjeechuu cufee qabsichi gara gulantaa itti aanutti ceesisuu qaba jedhaniiru. Boqonnaa qabsoo arrarra geenye sabboonummaan Oromoo dinagdee barnootaa fi teekinooloojiin utubuun gulantaa haaraatti ceesisuuf qeerroo fi qarreen Oromoo hojjechuu qabu jechuun pirezidaanti Shimallis kan dhaaman torban kana keessa. Bitootessa 24 guyyaa injifannoo Itoophiyaanotaa itti mirkanaa'edha jedhanii pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti deeggarsaa injifannoo bitootessa 24 gaggeeffameera. Obbo Awwaluu Abdii riiricharratti argamuun haasaa taasisaniin biyyattiin mootummaa jijjiiramaan erga hoogganamuu eegaltee jijjiiramni gama hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaan argame badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabaachuu dubbataniiru. Guyyaan kun sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa fi guyyaa addaa ta'uu kaasanii guyyaa uummattoota Itoophiyaa maraa fi ifti itti ba'e ta'uu obbo Awwaluun kan dubbatan torban kana keessa. Hojii injifannoo hanga injifannootti waadaa gochaan dhugoome hojjenneeni Itoophiyaa kufaatiirraa baraaruun daandii mala badhaadhinaa jalqabsiifneerra jedhanii itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffiyaaloo Tafarraa egzibiishinii raawwii mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan 5 darban irratti xiyyeeffatu mata duree waadaa gochaan filannoo hanga filannootti jedhuun Finfinnee giddugala aadaa Oromootti gaggeeffameera. Dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Egzibiishiniin raawwii mootummaa naannoo Oromiyaa waggoottan 5 darban irratti xiyyeeffatu mata duree waadaa gochaan filannoo hanga filannootti jedhu Finfinnee giddugala aadaa Oromootti banameera. Hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa mootummaan keenya boqonnaa wal waraansaa fi walajjeechaa cufee nagaa waaressuuf ejjennoo qabatee hojii biyya gaggeessuu kan eegale yoo ta'u maree biyyaalessaa jalqabsiisuun ashaaraa dhalootaaf darbu kaa'uun danda'ameera jedhan. Sagantaa tarsiimoo fi maammata falaasama ida'amuun masakamiin waggoottan 5 darban filannoo irraa eegalee hanga filannootti injifannoowwan qaqqaaliin galmaa'uu yaadachiisaniiru. Icciitiin injifannoo kanaas hooggansa yaadee karoorsuu fi hojjetee milkeessuu qabaachuun cinaatti uummata mootummaa isaa dhaga'uu qabaachuu akka ta'es eeran. Uummanni Oromoo saboonni fi sablammoonni naannoo keenyaa qormaatota dura dhaabbachuun maqsanii injifannoo aarsaa qaaliin dhufes tiksanii imalli badhaadhinaa akka bu'uura'u taasisaniirus jedhan. Hojiin gama hundaan naannichatti hojjetamee fi injifannoon qabatamaan gama hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaan galmaa'aa dhufe imala Oromiyaa ijaaruu, Itoophiyaa utubuu fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessuuf qabanne milkeessuu kan dandeenyu ta'uu raggaasiseera jechuun ibsaniiru. Kanaanis hojii filannoo hanga filannootti waadaa gochaan dhugoomee hojjetameen Itoophiyaa kufaatiirraa baraaruun daandii imala badhaadhinaa jalqabsiisuun akka danda'ame kan ibsan torban kana keessa. Dubartoonni mirga isaaniif kennametti fayyadamuun filannoo marsaa 7ffaa irratti hirmaachuuf siyaasa keessatti hirmaannaa isaanii guddisuu qabu jedhanii Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan dabalatasaa Dirree Taklee Kattaanutti qindeesseetti. Fooramiin hooggansa dubartootaa naannoo Oromiyaa mata duree sagaleen dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina biyyaaf jedhuun magaalaa Adaamaatti gaggeeffameera. Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan fooramicha irratti argamuun akka jedhanitti sirnoota darban keessa sagalee fi eenyummaan dubartootaa dhokatee turuu yaadachiisuun qabsoo addaa taasifameen cabuu ibsaniiru. Yeroo ammaa lakkoofsi hooggantoota dubartootaa sadarkaa hundaatti dabalaa akka jirus
heeraniiru. Dubartoonni mirga isaaniif kenname fayyadamuun filannoo marsaa torbaffaa irratti filamuu fi filachuu taajjabdummaan hirmaachuun siyaasa keessatti hirmaannaa isaanii akka guddisan dhaamaniiru. Hooggantuun biiroo dhimmoota dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa gama isaaniin kaayyoon hundeeffama fooramii kanaa qindoominaa fi hirmaannaa dubartootaa guddisuu fi hooggansa dubartootaa cimsuuf akka ta'es ibsaniiru. Mootummaanis hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii, kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.